laaluu qabdan keessaa biyya Yaman keessatti arraan tana hiriira guddaa baasaniiti jiran. Hiriirri isaan baasan hiriira waraanaati. Waraana hedduu eebbisanii akkasumas humna waraana isaaniitillee baasaniiti jiran. Dubagaa Alhuuziin Ahmad Alhuuziin haasa'u godheetu ture. Hiriira kana ilaalchisee ayyaana arraan tanaa kana ilaalchisee dhugatti akka fakkaatutti mootummaan Yaman lolaa fi qophaa'aa jiran. Lolli kuni tokko Saudi Arabiyaa wajjin ta'uuf ta'a. Kan lammadaa immoo Somalilaandii wajjin ta'uuf ta'a. Akka gartee inni haasa'u godhaa jirutti Somalilaandii wajjin yeroo gabaabduu keessatti ta'aa jeeti haasa'aa jira. Keessaafuu nuti Somalilaandii wajjin wal loluu hin barbaannu. Waraana biyya biraa biyya diina keenyaa kan Somalilaandii keessa qubachuudhaaf deemu kana dhageenya jirra. Jala deemneeti gartee hordofaa jirra jee dubbachaa jira jee amma dura isin himeetiin jira. Garuu arraan tana keenyachaa jirutti waraanni san hogguu biyya san dhufetti akka hin qubanne ammaasis akka gartee gammachuudhaan biyya san keessa hin teenye gooneeti biyya san keessaa baasuudhaaf teenyaa. Kana gartee ni kakannaasi ammaasis rabbiin nu hojii jira nu gargaara gooneeti isaan agarsiifnaa jeeti haasoo godhaa ture. Okay? Haasoo kana gartee qalbinaan dhageeffadhaa jarri kun hogguu gartee waan akkanaa tana haasoon lafatti hin dhiisan ifii isaaniitiif gartee ifii gamana ta'aniiti achirraa gartee biyya ta'anitti misaala dhedheeraa kana ergaa jiranii miti. Biyya isaaniitirraa Somalilaanditti gartee waa haleeluun isaaniif waan xixiqqoodha. Dandeettii xixiqqoodha tana beekaadha ni godhaniisi garuu immoo akka malee waa akkachaa jira. Lolaaf qophaa'uu bira dabranii. Tan Saudi Arabiyaadhaa wajjin tooftaalee adda addaa takkaatu deemaa jira. San fuuldura itti dhufuudhaaf teenya keessaafuu gartee gareeleen gara Saudi Arabiyaa keessaa gama kibbaa jiranii fi akkasumatti gartee gareeleen biraa tan Yaman keessa jirtu. Tan Saudi Arabiyaan gartee gargaaruu jirtu taniin amma dura isinii hime sanis waraana isaaniitis qopheeffatanii isaanis lolaaf qophaa'aati jiran. Kun hundinuu kan irratti ta'uudhaaf taa'u Yaman irratti. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaa. Footoodhaaf hin rakkatin footoo beekaatiin godhe akka gartee waan hin shawwatu jiru jira. Oduutti aantu keessatti taniin isinii himu. Okay, oduutti aantu keessatti oduu guddoon takka taniin gartee amma isinii himu taana qaceloo dhageeffadhaadha. Reefuun tana dubbi himaan paarlaamaa biyya Iiraan kun haasa'u godhaati ture. Haasa'u isaa kana keessatti qabxiilee hedduudha kaasee jira. Dura irratti mariin Ameerikaan biyya Qataaritti ni taati jedhanii odeessaa jiran tuni ni taati moo akkami jedheeti gartee gaazexeessaan isa gaafate. Dhugaa si himuudhaaf jeen mariin nuti Ameerikaa wajjin goonu hin jirtu. Dura dursoo namni tokko si wajjin gattaa'ee mari'atee si wajjin walii galee achi booda immoo wanni nuti itti walii gallee itti mallatteessine san nu hin taane irra deebineeti gartee qabxii tanaaf tanarraa haasoo barbaanna jedhee hogguu gaaffii dhiyeessu tuni marii hin taatu. Wanni gartee nuti isaanii hojii goone Switzerlanditti gatteenye mari'anne qabxii shanirratti 14 dhiyaaterraa 5 irratti walii galleeti jirra. Ammaan tana wanni isaanirraa eegamu qabxii 5 san galmaan gahuudha. Okay? Ila ammaan tana gartee nuti yeroo kan nufi jirra waa hedduudhaatu jira ta'e isaan galmaan hin gahini jechaa jira. Kanaafuu mariin nuti isaanii wajjin haaretti do'aa goonu hin jirtu je. Ammagaa wanni gartee isaan eeggachaa jiran dura dursoo horiidha. Horiin kuni gartee akka daddafee isaanii dhufu. Lamada qabxiin takka ta waraqaarra hin jirre. Ta waraqaarra hin jirre maali? Wal amanuudha. Wal amanuun durumaanuu hin jirtu je. Nuti durumaanuu isaan kana hin amannu je. Garuu marii teenya keessatti qabxiin 5 tunii fi marii tanarratti gartee marii duraa jennee wanni nuti itti moggaafneefis akka gartee isaan kuni
amanamaa ta'an nu garsiisuu isaaniiti. Tanaafuu amanamaa ta'uu isaanii nu garsiisaa hin jiranii. Odoo gartee waliigallee jirru yaada gartee waan waliigalle san irratti odoo hojjechaa jirruuti lola nu rabbanuu jiranii. Isaan kun jaammas gardeebi'ee keessaafuu diinni keenya kaanis silaa carraan isaaniif ta'e nu gartee mariidhaan waliigallee jirre je'ee silaa taa'u nu harkataniiti nu haleeluu barbaadanii. Tanaafuu nuti bikki gartee itti haleelamnu hin jirru. Isaan kana jala teenyatiif irraa dhoorkinaa. Okay? Diinni yeroo isaan nu haleeluudhaaf tattaafatan nuti akka gartee isaan madaawan qofa odoo hin taane akka isaan ittiin deebinetti adaba godhuufii qabnaa jeeti haasa'u. Kana qofaa miti waa hedduudha irraa haasawee jira. Maaliif waraanni keenya diina kanaaf qophaa'uudhaa miti ija. Waraanni keenya nuti nagayaan fuuldura biyya teenya tana guddisuudha. Jireenya keenya jijjiiruudha. Tanaafuu wanni nuti arraan tana arganne kuni kadhanneetii miti. Jara kana lola gartee afaan qawwee bira dabarree lola isaan barbaadaniin lola isaan beekaniin isaan injifanneetii jeetigaa haasawaa jiraan isiniin jechuu barbaada. Tana gartee hogguu jaan warri Iraan ammaan tana gara gartee Libanaan keessatti achi xiyyeeffatanii haasawanii. Politikaan isaanii kuni Iraan bira dabreeti waa'ee Libanaan irraa haasawaa jiran. Akkanuma kanatti yeroo gabaabduu keessatti waan Falastiinis tan Libanaanii wajjin walitti hidhuudhaaf ta'anii jaanitigaa odeessaa jiraniin isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduun isinii himu takka irra hedduun keessan gartee I think tan amma dura waa xiqqoo dhageessanii jirtanii maaliifin irraa dubbadheetiin waan irraa dubbadhee jiruuf jecha ammaan tana isiniif hin dhiyeessa. Let's see. Reefuun tana itti gaafatamaan Homeland Security dha. Akkuma gartee gaana duuba gartan kanatti itti gaafatamaan Homeland Security dha namticha kana haareenni gartee ammaan tana dubagaa akka inni jedhutti nuti hogguu gartee tiimni kubbaa miilaa tan Iraan walli kaaphee keessatti tapha gartee dhabdee achi keessaa baatu haalaaniin gammadee. Okay? Inumaa gammaduu bira dabreetiin daansii gammachuudhaatilleen taphadhee jeeti gartee akkanatti kunoo miidiyaa Wall Street Journal irratti haasoonni isaa kun dhiyaate. Dubagaa haasoonni kun eegachi dhiyaate booda akkuma beektanitti gartee Abbaas Aragaachiidha. Yaada gartee inni haasoo isaa kanarraa fudhateeti gartee wanni ati gartee wanni ati gartee wanni ati gartee konjeeneti gartee isaaf deebisaaf durumaanuu biitii akka teessanii tuni walli kaaphii qopheessuu gartee qopheessuu hin turre isin durumaanuu gartee warra geeba gartee addunyaadhaa kana qopheessu odoon taane warra gartee ifumaafu gartee ajandaa biraatiin akka gartee nama biyyootan hunda walqixa laalee qopheessu odoon taane akka gartee warra ibii teessaniifu gartee ajandaa gurguddaa qabutti warra gartee inumaatu odoo hin namallee hin dho'isine ifatti gartee wanni isin ajandaan isin qabdan ifatti isin harkaa bee namiyyuu kunoo ammaan tan isin harkaa jira. Garuu biitii akka teenyaa gartee inumaatu gartee biyya teenya qofallee odoo hin taane biitii biraatilleen warra gammachuudhaan silaa gartee walli kaaphii kana odoo gartee rabshaan takkalleen isaan hin qunnamne namayyuu ija takkaan laalamee dhaqee akkasitti taphatee irraa galu jechuudhaani barruu dheertuu takka barreessee jira. Inumaa gartee inni isumatti deebi'ee gartee isa qofatti qubalaachuu odoo hin taane guutuma Ameerikaattillee qubalaachaati jira isiniin jechuu barbaadeeti. Itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu tan gartee waa'ee Hormuz irratti. Akkuma gartee na duba gartan kanatti sultaantichi biyya Oman ministertichi isaaniitis reefuun tana ibsa ajaa'ibaa tokkorraa haasa'u godheetu ture. Akkasumatti itti gaafatamaan biyya Oman inninis gartee Firaansii jira. Firaansii ture guyyaa kaleedha. Achi hogguu ture mootummaan warreen Yuurooppiidhaa kuni
dhiibbaa irra godhuu barbaadan warra Oomaan kanatti dhiibbaan isaan irra godhuu barbaadan Ameerikaa wajjin wal gargaaruudhaani politikaa gartee karaa moggaa daga warri Yuurooppiidhaa kun oofuu barbaadan. Politikaan kunis maali? Hormuz kana bikka lamatti adda baasuu barbaadan. Fakkeenyaaf akkuma gartee amma duratti isinii hime Hormuz kana gama gubbaatiin karaa Iiraan tolchitee kaseenanii fi kabahaniitu jira. Gara jalaa kanaan ammoo gara bikka gartee warra Oomaaniin gara karaa bahaniitu jira. Karaa kana Ameerikaatu gartee dhiheenya kana akka gartee doonii asiin baatu jaanii dubbatanii turan. Dooniin torban dabre yaa'ii dhalte dooniilee gara karaa gartee warra Oomaaniin kanaan dabraa turte jechuu ajaja Ameerikaatiin. Dubagaa amma warri Yuurooppiidhaa wanni isaan godhuu barbaadan Iiraanis gara olii saniin gartee ifisiitiif haa gaggeessitu. Oomaanis gara jalaa kanaan gartee gargaarsa keenyaa wajjin haa gaggeessitu yaada juu oofuu barbaadan. Garuu mootummaan Iiraan as baatee kanarratti gartee yaada isaanii dhiheessaniiti jiran. Humniti takkalleenu yaanni warra Iiraanii fi kan Oman wal fakkaataadha. Yaanni isaanii tokkodha. Garuu immoo ammallee warri gartee dhiyaa Ameerikaanis Yuurooppiinis hanga danda'anitti jara lameen kana adda baasuudhaaf hojjechaa jiranii isiniin jechuu barbaada. Okay? Dhumarratti oduu ajaa'ibaa taniin isinii himu. Let's see. Okay. Dhumarratti gartee oduu ajaa'ibaa takataniin isinii himu tuni tabiyya teenya laalchiftuu Itoophiyaadha. Yeroo dabarte keessatti mootummaan Itoophiyaadha liqii isiirra jirtu kafaluu diduudhaan Yuurooppii keessatti keessaafuu gartee Londanitti akka hasasamaa jirtu akka mana seeraatti dhiyeeffamaa jirtu isinii himaatiin ture. Horiin kunis toora gartee liqii doolaara biiliyoona takka oliiti. Liqiin tuni tan amma dura gartee mootummaan Dr. Abiy tuni warra gartee dhaabbata maallaqa namaa kireessu namaa liqeessu baankiilee akkasumas warra investment farmii irraa liqeeffatan jechuudha. Horii kana kafaluu didaniiti maal jechaa turaniin warreen gartee baankoota wargaa irraa liqeeffatan kanaan nuti isinii kafaluu hin dandeenyu yoo gartee isiniif tahe 15 gattiqqee isaatii horii keessan fudhadhaadhaa jechaanii turan. Okay? Warreen liqeessan kunis gaa nuti horii keenya 15 gattiqqeessinee hin fudhannu guutumatti akka nurraa liqeeffatanitti nuu kafalaadha. Jaanii inni gartee Itoophiyaa tana kadhachaa turan. Eega gartee gaa wal kadhatanii Itoophiyaan itti boonte booda dubbiin tuni deemtee mana seeraa deetti. Mana seeraattis gaa jajiin laaleeti isaan lachuu gidduutti dubbiin tuni gartee amma dura gara itti murteessuudhaa hin geenye isinillee gatteessanii qacollotti hin mari'anne mee mari'adhaadhaa jeenitti gartee warra gartee arbitreeshina jaaniinitu jira arbitreeshinatti gad deebisee jechuudha. Okay? Dubagaa arbitreeshina irratti gartee yoo xiqqaattee baatii 6 ol deemanii kadhatanii Itoophiyaan isiniin kafallu jettee Itoophiyaan inumaatu gartee yoo dandeessan nurraa fudhadhaafaa jaaniiti biraa deeman. Okay? In kafallu jaaniini horii namaa fudhatan jechuudha. Wallee nugaa bikka gartee horiin kun jiru nuti hin beeynu horiin kun gartee doolaara biliyoona takka gartee waan xiqqoodhaa miti. Dubagaa akkasitti gartee horiin kun deemee okay? Ammaan tana gara arbitreeshinaatiin jarri kun gaa Itoophiyaanis boodarra gartee maaliif yoo gartee horii kana kan jara kanaaf deebitee hin kafalle taate maaliif jara kana boondii itti gurgurte. Okay? Boondiin kuni yoo xiqqaate gartee akkuma gartanitti jarri maallaqa gurguddaadhaan gartee boondii tana bitanii wanni gartee boondii tana bitaniifis Itoophiyaan gartee nuuf kafalti nuu kafaluu birallee dabartee wal dhalaa wajjin nuu kafalti jaaniiti gartee boondii tana bitatan jechuudha. Okay? Akkasitti gaa boodarraa biiliyoona tokkicha isiniin kafalluuti 15 gabbuufnee isinii kafallaa jaaniin isiniin jeemiti. 15 sana ammoo odoon taane 12 gabbooniiti kafalluufii deeman. Okay? So amma Itoophiyaan doolaara biiliyoona takka liqeeffatteeti
doolaara miliyoona 880 miliyoona 880 kafaluufi deemtii jechuudha. Dhageessaniimi? Akkasitti gaa Itoophiyaan horii kana kafaluudhaaf warra gartee baankootaa fi warreen horii kana isaanirraa liqeeffateef kafaluudhaaf walii galtee jirti jaaniitii odeessaa jiran. Walii galanii beeytanii ammoo kafaluuf deemtii fi walii galtee fi kafalteen adda addaa amma gartee isiniif kafallaa jechuun jirtiini. Akka keenyaatti horii kana gartee yoo kafaluu dandeessu taate wanni beekamu takka illee hin jiru. Garuu immoo wanni gartee isin beekuu qabdan horiin kun eessarraa dhufa? Waan gartee isin yeroo hedduu haasoytan mootummaan gibira kanaa fidaa, gibira maarree fidaa, gibira amata dhufuu fidaa, gibira gartee lafaa fidaa, gibira manaa fidaa, gibira qurreentii fidaa, yaani namarraa guuran san kanaanii kafaluudhaaf ta'anii jechuudha. Ana kayyatti kafaluu danda'anitti hin fakkaattu. Maaliif liqii guddaatu isaanirra jira, ammallee liqii fudhachaati jiranii. Gara kaaniin mootummaan Ameerikaatii fi warreen gartee IMFs akkaataa Itoophiyaan liqii gibira uummatarraa itti guurtu ajaja adda addaa itti himaniiti jiran. Inumaatu gartee ol kaasaa jaaniin. Okay? Ol kaasaadha jaaniin waan ammaan tana guuraa jirtan kana daranuu itti daadhaa jechaanii jiran jechuudha. Akkasitti gartee hogguu isaan horii kan ol kaasan booda akka jarri kuni maal ta'u jechuudha. Miskiinni biyya keessaa daranuu miskiinawaa jechuudha. Tujjaarri immoo gaa tujjaaraa daranuu tujjaarawaa jechuudha. Miskiinni immoo ni dhumaa. Akkasitti gartee isaan hamma danda'anitti horii kana kafaluudhaaf hojjechuudha qaban jaanii mootummaan Ameerikaa tireejariin akkasuma sanitti warri gartee IMF'tis dhiibbaa Itoophiyaa irratti godhaa jiran. Hogguun akkana isin hin jiru dhaabbata takkaa miti. Dhaabbata sadifaatu Itoophiyaa dhiibbaa irra godhaa jira. Okay? Kana jala gartee akkaataan itti bahuu danda'an hin jiru maaliifi jara IMF kanarraas Itoophiyaan gartee yeroo yerootti horii liqeeffatti akkasumas Ameerikaarraas ni liqeeffatan jara gartee akkama warra gartee boondii itti gurguran kanarraas waan liqeeffataniif jecha amma jarri kun gartee Itoophiyaan yoo horii isaanii kan kafalleef taate kireediita Itoophiyaatti balleessan. Okay? Garuu immoo horiin kun Itoophiyaa irra ta'a akkasuma sanitti wallalli immoo guddachaati deema. Isin galtee? Oosaa footoo Abiyyi inni duubaa koflu jira. Laala footoo warri akka tolchan gartanii laala footoo Abiyyi isaa kofloo sirra kaanii Itoophiyaan gartee warra boondii irraa liqeeffatetti koflaa jirti jechuudha beekaa. Naga warra gartee warra gartee isaan irraa liqeeffateef. Okay? Warra isaan liqeessaniif Itoophiyaan itti koflu jirtiidha. Okay? Injifattee. Ammallee doolaara miliyoona 120 dhaban warri liqeessan kun waan guddaadha. Garuu immoo beekaa waldhalli isaanii 28 fadha. Okay? Waldhalli isaanii qoftiin 28 fadha. Maaliifi fakkeenyaaf nama tokkoof gartee ammaasis waldhalli isaanii akka morgeejaati. Interestiidhaa miti beekaa. Okay? Interestiidhaa miti wanni isaan kafalan. Like a simple interestiidhaa miti jechuudha. It's not simple interest. So guyyaa irratti gartee maallaqa irra jiru irratti liqiin kafalama. Okay? Akkasitti gartee ifa isin haa ta'u akka morgeejaati. So sanis gartee quba qabaadhaadha. Ummata keenyaaf gartee nuti ummata keenyaaf du'aa goona, ummata keenyaaf du'aa godhaadha. Warra gartee hojjetu hin jirre, warra ifii isaatiif oomishutti hin jirre, warra barachuutti hin jirre garuu immoo warra ammallee gartee nagayaan jiraachuutti hin jirre garuu gibira kafaluun dirqama irratti ta'ee jiru. Isaaniif waadda. Okay? Okay?
Akkasi obboleeyyan keenya tiktaakiin mana keessaa nu darbuuf deema. Oduun arraan tana fakkaatti hundi keessanuu bika jirtanitti nagee wal bira dhiifanne galatoomaadha. Booda gartee walitti deebi'uudhaaf carraanii goona. Warreen bikka adda addaa jirtan warreen gartee yeroo malee dhufnee teessanii odoo hin rafin oduu nu eeggachaa jirtanis galatoomaa isiniin jenna. Dhugatti ta Itoophiyaa tana ta liqii isaanii ta gibiraa tana hunda agartee irraa haasa'uudhaaf teenya maaliifi wanni kun hundinuu gartee nu dhageeffamu qaba. Biyya teenya miskinni kuni odoo ifii laal ummanni keenya akkana of fudhadhaa. Ummanni keenya yoo nagee harkate yoo hojjete yoo qotate jiruun isaanii wayyooyinaafin gibiraa miti waa hundaa ni kafalan. Ummata akkasiiti ummanni keenya. Okay. Ammoo odoo ifii isaatiif hojjechuutti hin jirre, odoo nyaachuutti hin jirre, odoo nagayaan gabbahee galuutti hin jirre, kan gartee ilmaan jalaa ba'u, kan lafti isaanii goggoyduudhaa, kan rakkoo hamtuu kana keessa jiru, moo nama kanaan gartee daranuu gibira kafali jetteeni hogguu gubbaarra dhaabbattu. Kuni gartee akka namaatti nama dhageeffamuu qaba. Tanaafi gartee namni hedduun ummanni beelawee mootummaa nyaataa hogguu jaan tanaafi. Okay? Ummanni beelawe mootummaa nyaataa gaafa jaan. Maaliif ummanni keenya amma dura hedduun beelawine gaafa mochii beelawe gaafa san mootummaan nyaata. Amma immoo hin beelawine beekaa ummanni keenya. At least irra hedduun isaanii hin beelawine. Irra hedduun isaanii hin beelawine. Irra hedduun isaanii confused ta'anii jiran. Bikka kana jirraa fi bikka san jirraa addan beekan. Gammachuu keessa jira moo aara keessa jirraa addan beekan. Rifaatuu keessa jirra moo eegaa bilisoomnee jirraas addan beekan. Maaliif confused ta'anii jiran. Gaafa gartee confused kanarraa gara takkatti achi bahan gaafa sani kan namni gartee hirriibaa hoo. Okay? San hundaa gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Walitti deebinaa nagaan nu jiraadhaa.